Egaan mee kallattii dhumaanii karaa gaaffii deebii keenyatti deebina. Gaaffii inni jalqabaa mee qaamni hooggansa jiru kun hooggansa majlisaarra jiru kun uummata musliimaa kanaaf maal hojjete bu'aa inni buusee biyya kana keessatti jijjiiramni inni fide waggaa kana hunda erga ture mee islaaminaa kanaaf yookaan uummata musliimaa kanaaf maal buuse waan jedhu kallattii dhumaa mee sanarraa dhageenya. Gaaffii bareedaadha. Hojiin hojjenne biyya kana keessatti hojii baay'eedha. Hojii ibsamee dhumu miti. Waan hammana jedhamu miti biyya kana keessatti faayidaa nu buufne. Walumaa galatti biyyi kun biyya kana fuunee hamma yoo naatti asiin geessineerra hojii tokko tokkoon himuu barbaadna isin fakkeenyaaf himuu nu barbaachisanii hin jiru jechuudha. Waan tokko wantumti qabatamaan tokko wanti inni himu tokko hin jiru. Wanti inni himuu danda'u kan inni hojjedhe uummata musliimaa kanan ijaarama kanaan ijaare jijjiirama kanaan jijjiire jedhee utuu gaafatamee qaamni kun waan tokko waan deebisu hin qabu jechuudha. Walumaa galatti kanuma bakka jala murame kana wanti nuyi bakka nu jijjiiramee qaamni kun nu jijjiiramee qaamni uummata musliimaa kanaaf bu'aa buusuu danda'u tokko bakka nuuf buufuu jennee wanti nu yeroo hundi iyyinuuf kana utuu jirru kunis qaama jijjiiramoo uummata kana fuudhee deemuu danda'u wayii ta'eeti waa tokko keenya irratti nan qabu ture. Jiruma kana gaa nama miti kan nu hajumaa jijjiirama nama uummata musliimaa hoogganuu danda'u dhaaba uummata islaamaa fuudhee deemu tokko barbaanne malee namatti naa jennu. Kanaaf gaafiin keenya cimaa fi ijoollee eega jirru kun waan tokko hojjechuu hin dandeenye qaamni uummata kana fuudhee deemu bakka nuuf bu'uudha. Qoy akkas miti. Kana amma naan galle anaa kan naan galle hayyoon keessaan ana buusuudha. Ana buusuu moo hojii diiniti? Hojii diinii yoo ta'e hojjetamaa jira kun hojiin diinii. Salaata sin dhowwine sagadaa harta. Ishi immoo yoon bu'e biyyi kun hin jiraata. Itoophiyaan hin jiraatti hin garagaltuu mataadhaan. Matumaan hin dhootuu hin jiraattu sin. Inuma fakkaataa kun yaadni kun inuma sama dhugaa inuma fakkaata. Anillee hin bu'u. Duuchimee hundi keetu afaan qabi. Akkana marbii jechuun dubbataa hin fakkaatu yeroo kana jechuudha. Kun sobda hundi keetu. Isin kun aangoo koorran turfadhaaf warra turuuf kanaaf kana qaban. Isin tokko maaliif aangoo qabachuu kenna? Nan bira bicha dubbataa tokko isin keessa hin jiru. Haa ta'u egaa hin qabu yeroo biraa isinitti deebina nuti waan nuti galle fakkaatu. Meeshaan isaanii moo